Arrantana wanni laaluu dhufne namoota yeroo makiinaa takki baasiin deemtan haqqisaa yookaan lolloojii yookaan dachiin isin martu waan kana akkaataa itti farraa dhorkitanii fi wanni kun maaliif akka uumamu tana booda immoo akkaataa imala keessan nagaan itti imaltan viidiyoo tana keessatti ilaalle jechuudha. Saniifuu viidiyoon tun hedduu takka isin fayyaddi keessaafuu warreen waan akkanaa qabu hedduu takka irraa fayyadamtanii viidiyoo tana laayikii godhaa warra waan akkanaatiin dararamaa jiruuf immoo sheer godhaa jechuudha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftootaa fi kabajamtoota chaanala kiyyaa baga kara chaanala kiyyaa nagaan deebitan yookaan dhuftan. Arraan tanas viidiyoo haariyaan walitti dachaaneeti jirra. Viidiyoo tana like, share fi chaanala kana subscribe godha guys. Ara guys maal eeka kun viidiyoo tiyya naalaaluutiin jirtan guys maal eeka kun viidiyoon tiyya view dhibba takkaaf dirqii guutuu jirti guys waan nama barsiisu waan isin fayyaduun isin dalagu jira viidiyoo tana hedduutti lafeetiin dalaga guys maaliif viidiyoo tiyya laalle ara guys ni dabbara kan honna viidiyoo tana hedduu takka like godha viidiyoolee tiyya hunda jala seenaati ilaala subscribe godha chaanala kanaas shares walii godha jechuudha. Arraan tana wanni laaluu dhufne namoota yeroo makiinaa takki baasiin deemtan haqqisaa yookaan lolloojii yookaan dachiin isin martu waan kana akkaataa itti farraa dhorkitanii fi wanni kun maaliif akka uumamu tana booda immoo akkaataa imala keessan nagaan itti imaltan viidiyoo tana keessatti ilaalle jechuudha. Saniifuu viidiyoon tun hedduu takka isin fayyaddi keessaafuu warreen waan akkanaa qabu hedduu takka irraa fayyadamtanii viidiyoo tana laayikii godhaa warra waan akkanaatiin dararamaa jiruuf immoo sheer godhaa jechuudha viidiyoo tana. Laayikii godhaa ammas viidiyoo tana akkuma isin jedhe laayikii godhuun keessan viidiyoon tun akka vaayiraala baatu godhaa viidiyoo tana laayikii godhaa jechuudha akka dandeessan. Actually waan kana namaatu koomentii jalatti na gaafate so gaafii tana deebisne jechuudha. Miirri yeroo makiinaadhaan yookaan baasiin deemtan miira namatti hin tolle akka ol nama jechuu lolloojii ifi nama haqqisiisuu fa'aa dachiin namaan zoruu fa'aa kun afaan meedikaalaatti motion sickness jennaan. So motion sickness jechuun maali yoo jenne motion sickness jechuun miira namatti hin tolle kan ol nama godhu kan haqqisuu nama feesu kan dachii namaan zorsisu kan yeroo imalarra jirtan yookaan yeroo konkolaataa fi baasiin deemtan uumamu jechuudha. Wanni kun kan uumamu yeroo makiinaa fi baas keessa jirtan kan uumamudha jechuudha. Mallattoon kun yookaan motion sicknessiin kun. So motion sicknessiin kun maaliif uumama yoo jenne conflict signaalidha jechuudha. Conflict signal jechuun signaala wal dhabe yookaan ergaa wal dhabe yeroo karaa sammuu keessanitti ergamu jechuudha. Maaliif jennaan yeroo makiinaadhaan deemnu iji keessan sochii yookaan muuvimentiidha harka jechuudha yeroo makiinaadhaan deemtan. Sochii harka garuu gurri keessan keessaa jechuudha. Gurri keessan kan gama keessaa kan akka dhaabbannee deemnu baalaansii nu eegsisu waan biraa seensi godha jechuudha. So ergaa wal dhabde tanaatu karaa sammuu ergame eegas booda karaa qaamaa gad deebi'ee miira keenya jeeqa jechuudha. Kunis akka miirri haqqisaa nu dhagahamu akka miirri hin taane dachii nu zuuruufa ol nu jechuufa nu dhagahamu godhuudha jechuudha. So conflict signaala wal dhabe kan sammuutti ergamu kanaatu miira kana nu dhageessisaa jechuudha. So kanaan uumama jechuudha motion sickness jedhama. So mallattooleen isaa maali yoo jenne ni beektanii mallattooleen isaa takkaffaa lolloociidha eegas booda haqqisaadha yookaan haqqisuu faduudha. Eegasii dachiin namaan zoruudha. Eegasii mataanis nama dhukkubu kana jechuudha. Yeroo makiinarra jirtan waan kanaatu isinitti dhagahamaa jechuudha. Erga maalummaan isaatii fi akkatti uumamu barre ammaan tana iddoo barbaachistuu waan kana akkamitti farraa dhorkina waan jiru haa ilaallu. Takkaffaa namni waan kana qabu yookaan mallattoo kana qabu yeroo makiinaa yookaan konkolaataa yookaan baasiin deemtan kursii gama duraa irra taa'uu qabdan jechuudha. Fuula duraa kursii gabbina shufeera biraan taa'uu qabdan jechuudha. So nama walakkaas taa'uu qabdanii
kursii gama duraarra taa'uu qabdan jechuudha. Eegas lammaffaarra ija teenyaan if dura ilaaluu qabna jechuudha. Kallattumaan karaa makiinaan deemuu jirtu if dura ilaaluu qabdanii jechuudha. Silkii teessanirra gajjattanii silkii ilaaluu hin qabdanii karaa biraa ilaaluu hin qabdanii karuma makiinaan deemuu jirtu sun if dura ilaaluu qabdan jechuudha. So lammaffaa kana gootan. Sadaffaa irratti warroonni waan kana qabdan yeroo imalaaf kaatan nyaata ulfaataa ofirraa dhiisuu qabdan jechuudha. Kunis nyaata akka dinnichaa, killee fa'aa, nyaata zayiniitti baay'ate fa'aa ofirraa dhiisuu qabdan jechuudha. Nyaata qaqallaalee nyaatanii karaa imala keessanii seenuu dandeessan jechuudha. Sadaffaa kana godhuu qabdan. Afuraffaa irratti qilleensa argachuu qabdan jechuudha. Foddaa babbantanii qilleensi akka isin seenu godhuu qabdan jechuudha. So gisee qilleensi isin seene hin ukkaamamtan jechuudha. Qilleensa bareedaan akka isin seenu foddaalee banuu qabdan. Fuula dura teessanii if dura ilaalaa qilleensa bareedaas argachuu qabdan jechuudha. Kan biraa ammas dhugaatii imimmoo ofirraa dhiisuu qabdan jechuudha. Akka dhugaatii akka Faantaa, Kookaa-Kollaa fi kana ofirraa dhiisuu qabdan yeroo imaltan. Kanneenis waan harkisaa isinii kaasuuf jechuudha. So amma waan mana keessatti hirkattan maal godhuu qabdan? Waan mana keessatti hirkattan maal fa'aa yoo fayyadamtan gaariidha waan jawaadhaan. Takkaffaa loomii xuuxuu ni dandeessanii, lammaffaa zanjabiilaas alanfachaa yookaan shaayiidhaan godhatanii nyaachaa deemuu ni dandeessanii, sadaffaa baala naanaatis horkitan shaayii keessa gootanii shaayii san dhuguu ni dandeessanii, sadaffaa bishaanis dhuguu ni dandeessan jechuudha. Osoo ofitti hin addummeessin bishaan xiqqoo xiqqoo dhuguu ni dandeessanii. So waan kanneen gootanii yeroo imala deemtan harkisaa fi lolloojjii kan ofirraa dhorkuu ni dandeessan jechuudha. Kursii durarra teessanii ija teessanii fuula dura ilaaltanii loomii zanjabiila waan akkanaa kana xoxxooxaa deemuu ni dandeessan jechuudha. So haala kanaan akkana gootanii lolloojjii fi harkisaa yeroo karaa deemtan makiinarra jirtan isin dhuftu ofirraa dhorkuu ni dandeessanii. Gaafii qabdan koomentii jala kaa'aa. Chaanala kana subscribe godhaa, viidiyoo tanaas laayikii godhaan isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura.